Lafanoya, Olchamarabisa, Biyariban, Sana Mawaba, Padang Bola Romani, Yagala. Bul, hori budan, bile şura galana tay. Hori bul, devan, tul, budan igamer, bul igamer. Hori akka akka minuto, arabu akka kaje. Hori bul budan, budan devan, bile şura galana tay. Agasına minuto tay, yanda biya tay, mata biya titi tay. Nasıl bile budan bul. Hori bul, devan. Devanu Babbas, Devanu Moggas, Degri Agarale Rifidi, Guddat, Mullat, Bull, Ilmedan, Ahahuar, Hori Devan, Ardagut, Ballat, Guddat, Akuru Nugam Chief Hamada Tenda Wagi Hayu taking a machisi, Wakajufa Karum Tigri Fitachisi, Urgai, Akaya Urgai, Akadama Milai, Hayum, Garum, Ayugaratai, Fita Villatai, Lafafa Irki, Wanifa Sijalawa, Bahari Tai, Namgalani Tiatai, Hayum, Namnavi Agagun with a Gulganatai, Hayum, Bul, Devan, Orabula Devana, Hayum, Hayota. Name Hamle, Oppo Mario Gollicha, Hamle.
Ayye duraan dursee uummata feerna sagantaa kanaaf dadhabdanii sagantaa akkam fakkaatu nu qopheessitaniif galatoomaadha. Waraabuu kanadha. Dargaggooti Qalaariyyaa isaa Firafiixaan isaa jaalawwan soddaan isaa Addachi Godaana Duubaatiif sagantaa kana qopheessuu keessaniif galata guddaa isinii qabna. Addachi Godaana Duubaa sagantaan kun maaliif qophaa'ee waan jedhu gaafii namatti uumuu danda'a. Namni hedduutti eebbifamee dhufa. Namni baay'een eebbifamu sagantaa akkana carraan argatu. Garuu baay'een keenya ijoollee horsiisee bulaati. Uummata keenya osoo hin baratin nu barsiise abbootii isaaniitiif. Godaana Duubkunnoo abbaa isaa haadhi isaa fi maatii isaaniitiif gistoo kamilee naa kennaaf. Maan jennaan baay'een keenya kabaran baadiyyaa dhufne abbootiin teen kan nu barsiisu tokkollee hin baran osoo hin baratin nu barsiisuu isaaniitiif galata qabu. Kanaaf galatoonfachuun nu barbaachisa. Daddachi rakkoo baay'ee keessa dabarse. Akkuma beekamu osoo barachuu jiru yuunivarsiitii Finfinnee 6 kiiloo osoo barachuu jiru dhukkubsatee siree deebi'e. Ganni 2-3 dhukkubsatee yaalama ture. Dhukkuba baratee jechuudha. Dhukkuba ciisaa baratee jechuudha. Waan dhukkuba ciisaa barateef siree ciisee ogummaa isaa gaazixeessaadhaan eebbifame jechuudha. Sagantaan isaa ka addugoor kanaa jechuun nam dhukkubsatee siree gubbaa ciisee gaazixeessummaan eebbifamuusaa dhibeedhaaf jedhe abdiin kutanne kanaaf sagantaan kun qophaa'ee jechuudha. Amileen isaa eeggamuu qabaa ka jennu kanaaf sagantaan qophaa'aa waan biraaf Daddachi akkuma reefu jalqaba kaase kufaatii kan cufa dandamate dhibeellee obsee ciniinnate siree irratti qo'ate sadarkaa kanatti gaazixeessummaan eebbifamuun isaa jajjabeeffamuu qaba. Maatiin isaallee kanaaf galatoonfanne uummata sabbo goona kaasib bahe Qalaariyyaa asib baatee sagantaa haa qopheessitaniif galata guddaa qabnaa fi galatoomaa fayyataa akkanum tokkummaa wal dhaga'e nama of jajjabeessu maatii jechuu barbaada galatoomaa. Lafati ebimin barabari nagat enkat lafti dibirani dawi argadurani enkat lafti dibirani dawi argadurani lafanu yan Alchamarra bisan biya liban sana mawapat lafanu yan Alchamarra bisan biya liban sana mawapat Badad bona romane ya galani Badad bona romane ya galani Nagelle boranat Tapalle urkoft Polikiles lafati Ebimin barabari nagat Entat lafti dibirani Dawi argadurani Entat lafti dibirani Dawi argadurani Lafa hangaf Dirrewa sosak Tufa sumatangaf Korua kangaf Liba lafa hangaf Dirrewa sosak Tuflibani tangaf Entat lafti dibirani Nagelle boranati Entat lafti dibirani
ebbimni barabari nagas entat lafti dibirani now we are gonna run entat lafti dibirani liban artajilati me walla getin jiren arkwali kavan walin jarra lafte duraan dursa isaniin nama magaalaa Nageelle Booranaa kasabaaf sablamni jilabbaani qopheesse uummata namirraa obbaas immoo tanaafiyyuu jirtan ta qophoofte akkum qopheessanii dhuftanitti jirtan obbaasu keessaniif galata guddaa qabdanii galatoomaa waan akka waan jiran warra obbaasu godinaa taasisu asitama jila qophaa'ee eebba qophaa'ee bitu kuyyoo qophooftu namuunum qopheeffata immoo taatu wanni jirtana waddi kana godhee nulla asitti nu dhaabachiisuu danda'e sila eebba godhanii gumaat kennanii kaanii deeman wanni immoo nu fulatan amma jaaroleelleetti asejjuu dandeenyeefi hin beekanii namuu namas jiru humna nu keessaa jaarolee gosaatiin jaarolee gosanaatiin katamaa baadiyaallee nu beekanii wannan fulatan nu baasuu danda'e akkaataa mucaan kun kee dhufettini inni baratetti kee dhufe reefullee waariyaa tuqammaa taatuuti guyyaanni rakkatettini adoru kuu baratee delle guyyaa sullee sabaaf sablammiin namichi sun tuftini yu gargaarsa keessa qaba galata guddaa qabdan guyyaa sullee arcallaan ni dhaabasillee guyyaa sullee galata guddaa qabdanii nuun beekna nama hedduu karaa akkaawuntii ta'e karaa maanii ta'e biza nu birrii waliin qabnullee namni gosa dhibii booranii sabaaf sablammiin guddoo birrii sunitti darame gargaaru waan taateeti gargaarsa keessanillee immoo mucaan sun ittum jabaatee fayyada birraani eebbita naan bahuuni galata guddaa qabdanii harka keessa qabdanii kallee galata guddaa qabdanii kun akkan taanirraa kan taasisamunu yoo mucaan eebbifametti hin jedhe chaalenjii guddoo keessa namni yuunivarsiitiin waliin seen namni fayyaa hajjigee jalaaf hin jira jechuudha. Imbeena university tokko jalqabanii haq jigaayoo class tokko nami 50-60 jalqaban namni 20-30 faate eebbifam nam sun keessa inni adu dhukkubsatu nami mata fitu fayyan ta'e fiixaan ba'ee arraan ba'ee itti nama eebbitanaan ba'uun isaa waan guddoo waan taateefi nu akka jaaroleetti kabaaddaa dhibiillee hin barbaadin kana marqalleessa dhibiillee hin barbaadin namummaan xiqqaan tokko immalaa fi mooral isaati enne birru kum jaatama nami muraasi kum jaatama tokko asitti dogoggore birri kum jaatami tokko wanni nu akka buusaa gonoo fa'aan gaaddiseenне turan dhibiin hin jiru wanni nu maa harka qalleessa rakkifnelleen hin jiru namummaan immoo waliigal hawalla ga'uuf hamataa hawaarka qabu wali qabne birri kum jaatami tokko kennine jirra.
birriin 61 sa'aatii meejaanjitaan akkaawunti gudaana taarii gubbaa jirtu achirra akkaawunti isaa gargachaa fi waan irraa faabbaasa waan buusoo qabaasirra buuse ani jilaan dabraa'e. Namni akka jira tola. Ayo bulan telur nabo marin teta. Habare kudo
sanii cufa warra bulaa deebanaa guyyaan irra guyyaa gammachuuti guyyaan irra guyyaa tapha hoblaati guyyaan irra guyyaa dhalaariyyaan qabnu uummati booranaa uummati magaal nageelle booranaa hagandee labba gafarsaa hamagal kana cufayyuu dhuftanii tirafiitaan dhalaariyyaan namni xiqqaa guddaan namni kam cufayyuu dhufee guyyaan waliin gammad guyyaa gammachuuti isanii cufaa oraa bulaa deebana adoo jitti adda biti adda sagantaan gargaraa adoo jaatanii jilata gargaraa adoo kee jirtanu dadhabna adoo jedhinu huno guyyaa kan guutuu nu waliin dhaabatanii warri jiltan nurra hobbaaftan cufayyuu galatooma oraa bulaa deebana saniin jechuu barbaada. Ittaansi ammoo wanni cufa kun fedhii rabbii tamalee akka namni yaadin taa'u aksi la fedhii keenya taate sila guyyaan kunini wagga sadiin dur ture wagga sadeen dabartammoo haala kee dabnamee duulleen nuun beekaa haal paralaayizii hidhaan agar paralaayiz ta'ee haala akkam akkan kee turelleen beekaa namni cufan beekaa. Rabbii achi keessa nu baasee guyyaa irraa waliin nu qabeef galatee aga'u galata ittaansi rabbii galata galchuu barbaada. Akkasii waan guddoo dubbachuun fedhu uummati bal'aan jiraattotii godin keenna namni jittan irratti argamtan hayyaamichi sangayee ammoo ajaan gargaraa dhufu san cufaafuu warri armatti argamtan illee isanii cufa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhaambula saniin jedha naa jiraadha. Galatooma jecha warrooti bakka akka irraa sagantaa jaatanii jila akka kee jirtan saati in qabnerra saati nu qoddanii armatti argamtanii sagantaa oowwa kan nu gootanii nu waliin armatti dhadhabdan horaa bulaa deebana saniin jedha. Kanatti aansee sabboonaan yookaan dhaddachi godaana duuba jaal kiyyee gugurdaa nama ariyyaati waliin baranne garuu rakkoo akka akkas mudatee dhibee akka akkas mudatee hidha akka akkas mudatee odoo abdii hin kutatinuu waggootaan silaa adoo silaa fedhii nama taate waggoo sadiin dur ka eebbifamu dhibee akka akkas mudatee nu jala hafee ar guyyaa gammachuu kanatti wanni cufayyuu akka namni jedhu sun taatina akka rabbiin jedhee ar eebbifamee jira isanillee congratulations baggammadnaa jedhaani. Kaan immoo dhalootii yeroo ammaa namni barumsarraa akka tokko tatata'ee jira faanuma fakkeenyaaf fakkeenya kan fudhatee akka namni waan qabate irratti cichee barumsa baratee fakkeenyi gaarii kan dhaalee barumsa jajjabaatu dhaama horaa bulaa deebana jajjabaadha. Ahadatan kamnu akamin kabiya kajella Ahadatan kamnu akamin kabiya kajella Ada ufigate dalle nada biya alcha Ada biya sulle melalate natirri dansa Urfajito difte jarkena kana manunata Urfajito difte jarkena kana manunata Adibale Tansanadatenna melala rufa lichotenna Tansanadatenna melala sagasiketenna Ahadatan kamnu akamin kabiya kajella Ahadatan kamnu akamin kabiya kajella Ya Oromotiya Ahadatan tejabefaddu Orarsa dedaki Bui malkatirrefaddu Margiji dakuti ororo besikete kabadu Gara kulludan guguma wakan ke kaladu Gara kulludan guguma wakan ke kaladu Ulibani Tansanadatenna melala rufa lichotenna Tansanadatenna melala sagasiketenna
Aadaa kan qabnu akkamiin biyya kajeella. Aadaa kan qabnu akkamiin biyya kajeella. Lafdhalaan qabatan aadanii dharaaniin qabatan. Aadaa abbaa kiyya hangafaa maandha wal kabajan. Waaqi kenne tokko yoomiyyuu lamaaniin kakatan. Aadaa abbaa kenna yoomiyyuu dharaaniin kakatan. Tansanada tenna melala arufa licho tenna. Tansanada tenna melala sakasi ketenna. Aadaa kan qabnu akkamiin biyya kajeella. Aadaa kan qabnu akkamiin biyya kajeella. Hangafa Oromticha yaa bal'aa laforaa bagada. Oromiyaan bal'oo namu aadaa tokko qaba. Aadaan Oromticha dhugumaa dimokiraasii haqa. Sirni Gadaa Oromoo dhugumaa dimokiraasii haqa. Tansanada tenna melala rufa licho tenna. Tansanada tenna melala sakasi ketenna. Aadaa kan qabnu akkamiin biyya kajeella. Aadaa kan qabnu akkamiin biyya kajeella. Tansanada tenna melala abaaf gorfo tenna. Waaqni nuun dhale dhugumaa jeera fokko tenna. Waaqayyoon nuun dhale dhugumaa jeera fokko tenna. Waaqayyoon nuun dhale dhugumaa jeera fokko tenna. Namni saaftuu yoo gammadu waan dubbate hin beeku hangammachuun nama raachi garabbii ammoo haa taatu guyyaan afurii ji tokkoffaa bara 17 guyyaa addaati. Guyyaa daddachii godaanaa duubaa yeroo adda addaa rakkoo adda addaa kee bahee dabree har'a ammoo waggaa afuriin booda eebba kan dhaqabe guyyaa addaa waan taateef mee gammachuusaa baga waliin gamman jechuu barbaada. Kanattaa Suudaan sagantaa kan waliin qindeessuudhaan alaariyyaan gostii ollaan istaafi namoota adda addaa tirafiitaan dubriin iddiiniin cuftinuu waliin dhaabannee sagantaa kan bareedaa waliin godhu kennaaf guddoo san galatoomfadha galatoomaa. Kanattaa Suudaan duddaaf ollaan olejjane ollaan kun ollaa walloo safarii jedhama. Ollaan walloo sabaaf sablammii adda addaa kee jiraata. Sabaaf sablammii kun waliin dhaabatte sagantaa kan bareedu waan adda addaa kan dhaabte waliin hojjette sagantaa kan bareedu godhuudhaaf guddoo galatoomfadha. Ammallee warrooti wayaa aadaa uwwifatanii as keessa adda dannasan daansii adda addaa nu barsiisanii warroota ammoo achitti jirtan gololchuudhaan maallaqa adda addaa guruudhaan uffata adda addaa guruudhaan qoree adda addaa dhaabatan as keessatti waan kan waliin hobbaasan guddoo galatoomfadha. Meemri naa kenna. Namni amma kan ta'in illee na ofolchaa oraa bulaa deebanaa bagga maddan baga waliin gamman jilaan deema.